Ijo. Akka? Nagu ma. Ani baga nagaa taatan illee hojiin oole bakka dadhabeen arrafa. Naagar baay'ee. Uffa. Rafaasi. Rabura sanate. Nagaren. Rabura rabura. Nagaren. Bakagote fish. Nagaren. Fidi bakagote. Nagaren. Bakagote fish. Nagaren. Fidi bakagote. Nagaren. Dafi. Mar. Mal deh bidan. Malar kate ya. Aja katanya kamu mau Malar kate. kan ada. Lag. Mal. Bukan kita biti. Jangan mau mantu sih golf. Mal deh. Wagam majina. Nagare. Mal. Enyu. Ya wagai. Jadi jam sudah sekarang mau sama kita dulu. Bat. Sekarang mau. Enyu. Sini. Mal ya tak gurba. Enyu. Lu senang banget. Nagar. Malia. Infune. Gurba mal. Ganne mal. Aduh. Hayam itu nama. Indah kono jalan dofta nama nafsere. Ada rasera. Ada rasera nama nasere. Era grawich. Era nama mali. Yomer ke? Indah kono jalan dofta jadi dofta. Hayam itu ingkam na hayam itu. Nagar. Yaranya ti minansi kan. Nagar re. Yomer ke? Kena balle suudutta. Zum. Yo golfata anu. Angkana nala serek. Yomer ke? Malam. Lepa yang dapat harus jalan fitna mana di maltat. Kesani. Ini datang ni re. Koi kasih koi kuni fayam. Nagar. Laki fayam ma. Ay nagar re. Nukum sitan mana? Udah deh maga mal kainu balle situ re. Kana nolola kana. Malo ya kayo sa kanang mo. Malo ya wakai naragu rotte tokko. Sifude. Mal man balle. Infune. Fudan Infune. malo mafune. Infune. Yomer. Ina achi. Sono. Aku kebata dia kat. Nanggot agarong. Tak tahu mana. Sudah jajah betul. Yo. Infune. Naga jirtu. Infune. Naga ada pada jirtu. Infune. Naga bacanya ra. Infune. Fayne mucang. Agak sebentar agarong ada gitu. Mali fayne mucang kun. Fayam. Mali sinit main nuansa. Mal fayam malam bekan.
أنا كان ما في بيت ما كنا كنا تيجي في مالو سبلا ناقيسا مالو مالك مالي أم جاكنا فرجانا ومالك يا سانكوني وابتشانجي سناركون كابو مجاني سنيسي إجاجامه أبا منا كيساني سنبدله مكونيس انتينا ميتايا إيش مالغور كوني فرجاويتي سنيجيسنا نتوم مال سنيجيسنا مالي نرجينا لا لا مال قافتسي مال مسافر لا روان قافني اور مرا فتاي سوبي كم فسيني فتاي ما بي كنوسن مكة إيه داكو تنا جانا ترى تو لكن تسيني كنو كتي مجاكنا فانا كمني أما أديم نكاسني كمنا إيش ما أديمنا إيش نيكو تكاغونو فينيو كنا رانيو أكرمت كمني أديم نمتني كونه أكرمت مو إيه مالي نوار كابوس جندا كا همنا إنون نبو كابيا Stefano,
Abuuna Pheexroos Yusuf Alaayilee. Stiijana namichi kun seexana fakkaata mee kadhadhaa feene chiiyannu. of jiraachifna bakka hojjenne ani boruu kaasee dumbulloo seetti fideen dhufu hankoon jiraadhaan keessan jiraadha bayaa hojjetu bakka boruu ganamaan deemnee uffata siibinna bariidhaan deemna bakka hojjennu kumaanoo barbaadu waayuma keessanii bitaa uffata binnaa bariidhaan nuti barii binnee
Mucaan kun fayyuusaan nagarrama garuu ani hin fayya jennee akkasitti siqaa'ee nu agarsiisee. hojii waaqa. Eessarraam? Eessar? Yoon na fide? Nuti si fide ka? Akkamitti na fiddan? Akkamitti na fiddan? Maraatteet. Maal gochuun dhufe? Maal gochuun dhufe? Abbaa biratti geessinee sitti wayyaa. Besti tanashee wada abbaa waadheedin. Noora abba. Bereket Abuuna Phexros Idir Baraadek. Noora. Seetanichi gadhiise. Seetanichi gadhiise. Gadhiise rataa bakka addee kanatti bakka seexanni guyyaa tokkoon bulu bakka atis kun erga dhuftee silaa kun turturtee atoo asitti waan meeqa barattee kunis gaama waaqayyo addee kanatti nama kanas immoo asitti amma saadqaanii godheeti asitti immoo akkuma kee kana immoo asitti hambisa. Haa ta'u gaariidha. Taarikiin jirree tos keetti raawwatamaara. Maaloo suni doonii maalirraa ka'e maalirraa akkasitti xumuru. Seenaa guddaadha seenaan irra ta'e. Maali waan addaa jira? Beektamoo jira? Maaloo abbaas bakka keessa koo imimmaantu naanna'e. Maali? Bakka baay'ee tokko natti dhaga'ame. Maaloo? Waaqayyo sadarkaa sun irraa nakaasii sadarkaa kanaan nagee. Nima dhugaadha waaqayyo. Kunoo naanna'ee irra obboleessa koo kan fayyisuuf. Obboleessa keetii nama? Maadha baay'ee nama ajaa'iba baay'eetti. Warra caakkaatti nagatanii jettee achi caakkaarraa si kaasee yeroo sun isa kana obboleessi kee kana. Ani fuulaanuun barre. Sagalee isaa jalqabatis na keessa dhufe na keessa naanna'e. Kaza sagalee isaatiin nan bare malee ammayyuu qaama ammaattan beeka. Waggaa meeqa mata meeqa lakkoofsisu inni irra miti erga mana kana dhufe. Maal? Akkamitti barte sagaluma isaaniitiin barte? Sagalee dhaanan bare mul'anni tokkos akka abjuutti natti naanna'aa ture gidduu kana. Galanni waaqayyoo faatu. Mul'anni sun raawwateera waaqayyoof galanni haa ta'u. Isaan sin hin barre kaama akkasii ta'e hin barre. Amma maaluman jedheetti immoo akkaataadhuma isaan ittiin gaafadhu. Maal rakkoo maalootti himna. Hin dhagina maaloo. Maaloon dhagina kai maaloo. Waaqayyo guddaadha. Kun galata guddaadha yaa waaqayyo. Hojii waaqayyo. Erga sin jette. Gadaami kanatti waan addaatu raawwata. Galanni waaqayyo faatu. Galanni ulfinni guddaan waaqayyo gooftaa waaqayyo makeenyaa faatu. Barnoonni har'antu waliin barannu isuma kanadha bakka isuma kana asumarratti raawwata. Kan nu barsiise kan nu gorse maqaan waaqa keenya kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Waaqayyo sinumaan illee sin haa eebbisu. Nagaan gara mana keessanitti sin haa galchu. Egaa raajiidha. Kanaan gadaamii kanatti waan addaa ta'a ture dhugaa waaqayyooti. Yoo beektan ta'e egaa garaan dhiigni immoo wali wallaalu. Kunoo obboleessa koo kana ilmoo kolleen jechuu danda'a amma luba ta'e kunoo waggaa torba moo waggaa 8 karaatti gatame caakkaa keessaa ijjisaa jaamaa ture kunoo dee kana daandiirra obbolaan koo karaatti nagatan jedhee caakkaa keessaa isaan fuudheen iddee kanatti caakkaatti gataniitiin kunoo mucaan kana ijjisaa jaamaa ture amma kunoo asitti duqqumnaa baratee qeessinnaallee baratee agalgaayii ta'e kunoo mana waaqayyoo kana keessa tajaajilaa jira. Har'as immoo kunoo obboleessi keenya kunoo fayyee kunoo iddee kanatti waaqayyoo galannaa ta'u. Mucaan koo kunoo akkamitti manaa bahee na jalaa badee waggaa torbamuu meeqa guuteera kunoo manatti hin deebinee maqaan isaa Rabbirraadha. Baay'ee kan nama gaddisiisudha dhugaa waaqayyoo. Egaa kunoo mucaan kun akkuma sila siin jedhe haadha qaba jedhe inni egaa amma boo'ichaaf garuu dubbachuu dadhabee haadhan qabadhe obboleessan qaba obboleettiin qaba abbaan qabudha. Dhageessanii abbaan qabu obbolaa dhiiraa tokkoo fi obboleettii hin qaba jedhe.
karaatti nagatanii manaa na baasanii daara siibinna naan jedhanii caakkaatti nagatanii. Daara siibinna naan jedhanii deebii. Achi fayyee kun isuma bakka isuma. Waaqayyo seenarraa jijjiiree rabbuulaa komaara kun qabu. Komaara kun qabaayee komaara kun qabu. Ani jaansi mirgaan seera kun ammayyaa kan seenaa jijjiiree walloota. Galanni waaqayyoo fakkaataa baay'ee seenaa nama gammachiisu baay'ee seenaa immoo nama gammachiisudha. Dhugaa waaqayyooti. Deebi'ee immoo egaa micaan kun waaqayyo sin barsiisuudhaaf seenaa isaa gaafa inni natti kaasu wallatti fakkaate duruma gaafa laalu. Yeroo sinni akkasitti ilaalta wallatti fakkaate ammas immoo waaqayyoof galanni haa ta'u kunoo fayyeera ilmi keessanis kunoo fayyeera ijjisaas fayyeera amma immoo sinillee fayyisuudhaaf kunoo gara jireenya waaqayyootti sin fideera kanaaf gammachuu guddaadha isa kanallee waaqayyoof ililchuutii qabdu jechaadha wareega keessan kunoo obboleessi keessan fayyeera inni kana booda gadaama kana keessatti kunoo dhukkubsattoota baay'eetu harka isaa irratti fayya. Anis kaa kunoo akkuma waaqayyo tasna kaa'ee gadaamii kana keessa innis immoo natti dabalameera. Sinillee mana kana keessa tajaajiltanii isheenillee atillee mana waaqayyo kanatti galtanii jireenya biyya lafaa dhiistanii jireenya lubbuu keessan duukaa akka buutanan sin gorsa. Kunoo gaa inni gaa gabbii gadaamii kanaa ba'uu baatus guyyaa tokko lama fedha waaqayyoo ta'e biyya isaa galee ilaaluu danda'a. Kunoo isa kana ilmi keessan baga gammaddanii baga gammanne ani ijjisaa argeen turre sinillee argeera sinillee isaa agartaniittu egaa sin yeroo sana kunoo akkasitti isa jibbitanii jechaadha seenaa keessan baay'ee natti kaasaa ture waaqayyo immoo seenaa jijjiira kanaaf hundi keessan amma gaabbii galtanii micaa obboleessa keessan kana kunoo harka isaatti illee kana fuulduraatti illee isa wajjin tajaajiltan akka waaqayyo sinaa gargaaru amma koottaa amma obbolaan isaa kunis hundi keessan koottaa tokko tokko.
Thank you.